Qajeelaa Dooyyoo asuma askootti warra maatisaa ibiddatti qabsiisanii ajjeesanidha. Guraalaataas Birbirsa Gooroo irratti Minilik maaliif farda siidaa dabalee fudhata jedhee bakka siidaa dabalee waan falmee qofaaf farda siidaa dabalee si maal si galchaa jechuudhaan as Birbirsa Goorootti fannise jechuudha Minilik. So'arra gaafa laallu gosoonni gullallee kun kaleessa irratti handhuurraman kun har'a eessa jiraa? Gosti galaan kaleessa irratti handhuurrame har'a eessa jiraa? Gosti warra hekkaa kaleessa irratti handhuurrame kun har'a eessa jiraa? Ammoo Finfinnee tana warri Habashaa giddugala siyaasaa fi giddugala diinagdee tolfatanii Oromoo gosoota kana irraa balleessanii warra Oromoollee asirratti gaggeessaa turan yoo laalle warra akka Qajeelaa Dooyyoo, Faamunaa dabalatee, Guddataa Araddoo dabalatee hedduu isaa Qajeelaa Dooyyoo asuma askootti warra maatisaa ibiddatti qabsiisanii ajjeesanidha. Guraalaataas Birbirsa Gooroo irratti Minilik maaliif farda siidaa dabalee fudhata jedhee bakka siidaa dabalee waan falmee qofaaf farda siidaa dabalee si maal si galchaa jechuudhaan as Birbirsa Goorootti fannise jechuudha Minilik. Eenyummaa lafa isaa lafee isaatiif. Siidaa dabalee asuma Boolee Bulbulaatti dhalatee farda isaa uummatatu beeka. Isaarra Minilik Birbirsa Gooroo irratti siidaan ijaarameef kana erga Minilik irraa fudhatee gara Arsiitti baqate jechuudha. Balbala mana isaa gara Finfinneetti odoon garagalchine gara Kibbaatti garagalchee ijaarrate jechuudha. Roorroo irra ga'eef Finfinnee ilaalu sodaate. Laali gosoota Oromoo lafa isaanii kan irratti gaafa dhalatan handhuurramanii fi ijoollee isaan dhalchan irratti handhuurantu weerara warra Habashootatiin hedduun isaa sanyii hambifachuuf irraa baqate. Gara gosa Siikkomandootti, Afran Qallootti, gara gosa Maccaatti. Hedduun isaa lafa kana dabarsinee hin laannu jedhaniit lafee isaanii asirratti gabbaranii jechuudha. Warri parsantii xiqqoo ta'e immoo asumatti gabra ta'anii jara kana tajaajilanii qarqara Finfinnee kanatti hafanii jechuudha.